Fageenyaa fi dhiyeenya irratti kanneen nagagamtan hordoftoota fi daawwattoota Hegeree Miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jecha Hegeree Miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Oduu yeroo kana hangafoota dursinee isin dhageessifna. Sharafni doolaraa Itoophiyaa keessatti guyyaa tokkoon daballii qarshii 12 agarsiisu baankiin daldala Itoophiyaa ibse. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti humni faanoo Amaaraa kan uummatatti bobbaasee hojjettoota mootummaa aanaa Abee Dongoroo ta'uu buqqaatonni yeroo garaagaraatti doorsifamaa turuu himan. Gaazexeessitoonni FM Shaggar akka hiikamaniif dhaabbanni falmaa mirga gaazexeessitootaa idila addunyaa SPJ'n gaafate. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa humni galaanarraa Itoophiyaa yeroo kamiyyuu taanaan galaana diimaa to'achuuf qophii ta'uu akka qaban humna haaraa galaanarraa waggaa 33 booda bifa haaraan deebi'ee hundaa'e irratti ibsa kennanii jiru. Bara barnootaa 2018tti barattoonni moobaayilaa dabalatee meeshaalee elektirooniksii kamuu qabatanii mana barnootaa akka hin seenne qajeelfamni dhorku bahuu ministeerri barnootaa beeksise. Kanneen hangafoota oduu teenyaarraatii amma bal'ina oduutti aansina. Baankiin daldala Itoophiyaa daballii sa'aatii 24 keessatti akkanatti mudate kun ajab nama jechisiisaa jiraachuun isaa boonasii ayyaana bara haaraatiin akka wal qabatee jirus eereera. Bara darbee irraa kaasee mootummaan sharafni maallaqa biyya alaa haala gabaa irratti akka hundaa'uuf kan murteesse yoo ta'u baankonni biyya keessaa sharafa doolaaraa guyyaa irraa gara guyyaatti dabaluudhaan doolaarri tokko hanga qarshii 130tti sharafamuu irraa ga'ee kan ture yoo ta'u baankonni garuu gatii gurgurtaa doolaaraa tokko hanga qarshii 141tiin gahanii jiru. Kun baankota biyya keessaa gidduutti garaagarummaa guddaa kan qabu yoo ta'u daballii gatii doolaaraa guyyaatti qarshii 12 irratti mul'ate irratti baankiin daldala Itoophiyaa ayyaana wal qabatee ibsa baase. Namoonni torbee kanarraa eegalanii maallaqa karaa alaatiin kaashgoo paastifeey fi karaa daddabarsa maallaqa idilaa addunyaa hawaalaatiin namoota maallaqa erganiif gatii sharafaa guyyaa sanaa irratti boonasii doolaaraa tokko irratti qarshii 10 akka kennuufis beeksisee jira. Kanaanis doolaarri tokko qarshii 150 olitti akka sharafamu kan eeramaa jiru yoo ta'u baankonni dhufaa kanneen akka baankii Awaash fi Abisiiniyaa sharafaa 9% akka dabalu ibsuun kunis seensa bara haaraa Itoophiyaa bara 2018 guyyoota lamaan booda seenuun sababeeffachuun maallaqa guddaan gara Itoophiyaa waan ergamaa jiruuf akka ta'ee jirus himamee kan jiru yoo ta'u sharafa seeraan alaa xiqqeessuu keessattis gahee guddaa akka qabu himamee kan jiru yoo ta'u sharafni doolaaraa Itoophiyaa keessatti guyyaa tokkotti daballii qarshii 12 agarsiisu baankiin daldala Itoophiyaa ifoomseera. Dhiyeenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda hoomaa galeessaatti jiraattonni aanaa Abee Dongoroo weerartoota faanootiin namoonni 35 ol ajjeefamuun namoonni hedduun kanneen humnoota kanaan butaman eessa akka buufaman wanti beekamu hin jiru jaan buqqaatonni kunneen. Namoonni humnoota faanoo kanaan buqqaafaman ammatti gara nama 7,000 olii yoo ta'an namoonni kunneen Oromoota akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1995 hanga bara 1997tti sababa hongee ba'aa Oromiyaa mudateen mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sanii obbo Junaayid Saaddoo ummata Oromiyaa baha godinaalee Oromiyaa garagara Baalee, Gujii, Wallaggaa fi Arsii qubsisee hoggaa ta'u jiraattonni Horroo Guduruu kanneen dhiyeenya faannoon Amaaraa buqqaasuun lubbuu abbootii fi haadholii hedduu ajjeesuun daa'imman kophaatti hafan kunneenis Harargee ba'aa fi dhiyaarraa kanneen waggaa 20 dura achi jiraachaa turan ta'uu himan. Akka jiraattonni dubbifne jaanitti humnoonni finxaaliyyii faannoo kun odoon buqqaasiin duratti hojjettoonni mootummaa kanneen aanaa Abee Dongoroo akkasumas ganda hoomaa galeessaa keessa hojjetan odoo afaan Oromoo haasawanii yeroo garagaraatti midhaan isaanii shiftoota kanaan akka gubsiisaa turan himaniiti jiran. Walitti dhiyeenyallee osuma qabnu namni beeksee as keessatti uummanni biyya kanaa irra baay'een isaanii hojjettoota mootummaa jettee isaati eegbiniiti Oromoo jettee eeguus duummisaa hoggaa achi deeme waan biraati. Bakka haalli isaa namaan galuu bakka kanaafuu rakkoon keenya amma asitti baay'ee ardaa hoomaa galeessaa dabalatee ardaa caruu dabalatee as keessatti amma yaaddoo cimaa jira. Amma deebi'ee nuti bakka waa'uma saamicha lafaan nu fakkaate bal'ifannaa lafuma Oromiyaa irra jiraannee iddoo itti baqannuu dhabne iddoo itti baqannu. Kana malees naannoon kun daangaa naannoo Amaaraatiin kan walitti dhiyaatu hoggaa ta'u yeroo garagaraatti jiraattonni hariiroo ollummaa waliin qaban lafti Oromiyaa hanga Ambootti teenya jechuun nutti haasawaa turan jaan. Akkasumas duula babal'ifannaa lafaatti nutti fakkaate kanneen jaan buqqaatonni kun yeroo ammaan tanaa uummanni 7,000 ol ta'uu baqatanii bakka qubatan dhabuun akkasumas waan nyaatan dhabuun kanneen faannoo Amaaraa jalaa bahan beelaa fi qorraan du'aa jiraachuu fi kanneen sababa beelaa dubbachuu hin dandeenye daa'immanii fi haadholiin ulfaa jiraachuu imanit jiran.
Buqqaatota kanaaf gama mootummaa naannoo Oromiyaatiinis ta'ee gama dhaabbilee dhuunfaa tokkoonuu deeggarsi kana hin taasifaminiif tahuu buqqaatonni dubbifne himaniiti jiran. Itoophiyaan biyya walabummaa maxxansaa fi miidiyaalee hin qabne jechuudhaan dhaabbileen hedduu ibsaa kan turan yoo ta'u, dhiheenya kana FM Shaggar irraa gaazexeessitoonni 3 hidhamanii kan turan yoo ta'u, namni tokko guyyaa gaafachaa kan gadi lakkifame yoo ta'u, namni 2 hidhaa keessatti haala ulfaataa irra jiraachuu isaa Fataa Daily News gabaasee jira. Gaazexeessitoonni kunniin guyyaa roobii gaafa hagayya 28 bara 2017 to'annoo jala kan oolan yoo ta'u, gaazexeessaan gameessi Isheetuu Asafaa guyyichuma san hidhaarraa kan hiikame yoo ta'u, gulaaltuun oduuleetti Zitaa Zarhiunii fi riippoortar FM Shaggar Mintaamir Tsagguu ammas mana hidhaa keessatti akka argaman himamaa jira. Gaazexeessitoonni lamaan iddoo dalagaa irra osoo jiranii balbala humnaan cabsanii seenuun poolisoonni uffata siivilii uffatanii fuudhanii akka deeman kan himamu yoo ta'u, gaazexeessituun tokko mana jireenyaa ishee keessatti osoo daa'imman ishee taphachiisaa jirtu mana akka humnaan butamte dhaabbanni falmaa mirga gaazexeessitoota idila addunyaa SPJ ifoomsee jira. Dhaabbanni kun gaazexeessitoonni hidhaman kunniin haalduree tokko malee akka hidhaarraa gadi lakkifaman xalayaadhaan mootummaa Itoophiyaa gaafatee jira. Xalayaa kanaaf deebii kan kenne dhaabbanni Broadcasting Itoophiyaa ogeeyyilee fayyaa wal qabatee odeeffannoo walitti bu'iinsa kaasan gabaasanii jiran jechuudhaan akka seeratti dhiyaachuu qaban kan hime yoo ta'u, kunis gaafa qaammee 3 raawwatama jedhamee osoo eeggamaa jiru guyyaa har'aa seeratti dhiyaachuu isaanii odeeffannoo mul'isu tokkollee hanga ammaatitti hin argamne. Dhaabbanni falmaa mirga gaazexeessitoota CPJ Itoophiyaan waggoota 7 darban keessatti bilisummaa miidiyaalee wal qabatee fooyya'insa agarsiisaa turuu isii gabaasaa kan ture yoo ta'u, waggaa tokko as haalli kun jijjiiramaa dhufuun bilisummaa yaadaa fi miidiyaalee waggaa tokko as Itoophiyaa keessatti sadarkaan isaa gadi bu'aa akka dhufee jirus himee jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa haasawa kana kan taasisan wayita waajjira humnaa galaanarraa Itoophiyaa bifa haaraan of ijaaruu eebbisiisan irratti yoo ta'u, ergaa baga gammadanii hawaasa Itoophiyaa hundaaf dabarsuun humni haarofni galaanarraa hundaa'e kun yeroo kamiyyuu taanaan qophii ta'uu akka qabu himaniiru. Gama biraatiin miidiyaaleen Eertiraa mootummaan Itoophiyaa buufata doonii Asabaa akka sababaatti kaa'uun yaada Eertiraa weeraruu qabaachuu isaa gabaasaa jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa garuu gama isaaniitiin nuti Itoophiyaanonni waraana hin barbaannu garuu qaamni nageenya Itoophiyaa jeequ yoo jiraate Itoophiyaan diroonii fi humna galaanarraa teekinooloojiin deeggarameen of ijaaraa jirti jechuudhaan dubbataniiru. Miidiyaaleen Eertiraa gabaasa isaanii biraatiin dirooniiwwan Itoophiyaa keessatti oomishamaa jiraniin gamatti Itoophiyaan dirooniiwwan humna namaa malee socho'an biyyoota akka Turkii fi Chaayinaa irraa galchaa akka jirtu gabaasaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Itoophiyaan yeroo irraa gara yerootti humna galaanarraatii fi humna qilleensarraa akkasumas humna lafa irraatiin of cibsuu iseetiin Raashiyaa wajjinis waliigaltee kanaan dura mallatteessuu fi jeettiiwwan hedduu alaa galchaa jiraachuuf qophii ta'uu ishee gabaasaa kan turte yoo ta'u, humni galaanarraa Itoophiyaa hundeeffamuun sirna eebba biiroo isaanii irratti argamuudhaan haasawa kan taasisan Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa furtuu ajaajaa humna galaana irraa Riyaal Miraan Kinduutiif kan kennan yoo ta'u, humni haaraan ijaaramaa jiru kun gaabbii Itoophiyaa waggoota 33f ture kan yaalu ta'uu akka qabus haasawa isaanii keessatti dhaamuun humni haaraan Itoophiyaa galaanarraa ijaaramaa jiru kun yeroo kamiyyuu taanaan qophii ta'uu akka qabus dhaamanii jiru. Bara barnootaa dhufu barattoonni moobaayila dabalatee meeshaalee elektirooniksii qabatanii mana barumsaa seenuun dhorkameeti jira. Bara barnootaa 2018 guyyaa takka booda seenuu kanarraa jalqabee barattoonni meeshaalee elektirooniksii qabatanii mana barumsaa dhaquun naannolee fi bulchiinsa magaalaa biyyattii hunda keessatti dhorkamuu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksiseeti jira. Waggoota isaanan kana keessa bu'aan qormaata barattoonni galmeessan gataanaa ta'aa dhufuun qorannoo taasifameen meeshaalee elektirooniksii akka moobaayilaa, kompiitara, taampaleetii fi meeshaalee biroo qabatanii barattoonni daree barnootaa seenuun dhiibbaa akka qabu mirkaneessuudhaan bara barnootaa 2018 irraa eegalee meeshaalee barnoota irraa kan hafe meeshaalee biraa qabatanii barattoonni mana barnootaa seenuu akka hin dandeenye ministeerri barnootaa hubachiiseeti jira. Kanumaanis qajeelfama beekan irra deebi'uudhaan guyyaa irraa deetaa ministeerichaa Adde Ayyala Jeeshete wayita walgahii gama intarneetii aangawoota biiroolee barnootaa naannolee biyyattii wajjin ta'aa jirtutti hubachiifteeti jirti. Gama biraatiin bara dabree barattoota barnoota ala ta'an dabalatee daa'imman barnootaaf gahan gara mana barnootaa akka deeman maatiin barsiisonni fi qaamni dhimmi ilaalu shoora isaanii akka bahan dhaamsa dabarsiteeti jirti. Barattoonni bara kana akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 jimmata fulbaana 2 marii manneen barnootaatti barattoonni fi barsiisonni ittiin galan barnoota bara haarawaa ilaalchisuun gaggeessaniin booda wiixata fulbaana 5 bara 2018 irraa eegalee barnoonni idilee guutuu biyyatti kan jalqabu ta'us hubachiifteeti jirti. Qajeelfamni ministeerri barnootaa baase kun bu'aa qabxii barattootaa fooyyeessuuf dhaloota barnootaan cimaa
akkasumas dhaloonni miidiyaalee garaagaraa wantoota adda addaatiin xiyyeeffannoo akka hin kenninee fi barnootaaf dursa akka kennaniif kan gargaaru ta'uunis ibsameeti jira.